yaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya kan Naayiroobii keenya irra dhufu am jalqaba. Qophii irra keessatti obbo Baqala Garbaa faan maan jedhan. Wanni irra deebi'anii mirkaneessanii nuti hospitaala mootummaatti yaalamuu hin barbaannu. Nageenya keenyaaf baay'ee sodaannaa, baay'ee shakkinaa. Yoo kun didame dhibateenya taate malee nuti yaalamnu kaja'u. Hiriir biyya alaa deemaa jiru kaayoon isaa maan? Hoggantoota siyaasa Oromoo, qabsaa'ota Oromoo duula lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti taasisan akka international community'n dhagahee waan isaan gaafatan sanaaf deebii akka argamu. Humnooti TPLF uummata keessa dhokachaa jira jedhu mootummaan naannichaa oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa aan asli galgalooti nuu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattoota oduutiin jalqabaan bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay namoota naannicha jeeqaniif akka ta'u hin taane uummata akeekkachiise. Bulchiinsi humnooti TPLF faffaca'anii uummata keessa dhufaa jiran himate. Ibsi bulchiinsi mootummaa TPLF bakka bu'uun yeroof naannicha bulchaa jiru kun TV naannicharraa gadhiise erga akkamiif keessa qaba Zalaalem Taadessaa gabaas qaba. Bulchiinsi yeroo fi naannoo Tigraay haala nageenya naannichaa keessaa ilaalchuun kaleessa TV mootummaa naannichaa irratti ibsa kenneera. Ibsa kanaan humnoota badii dabarsaa kennaa yookaan nageenya keessaniif jedha isaanirraa adda of baasaa jechuun tarkaanfii fudhatamuu maluuf akka haleellaaf hin saaxilamne akeekkachiise. Humnoonni badii gandootaa fi magaalota Tigraay keessaa nagaa hawaasaa diiguun jeequmsa hamaatti geessuuf hojjetaa akka jiran mirkanaa'eera jechuun himate. Mootummaan federaalaa erga humnootni TPLF buufata waraanaa Iizii kaabaa haleelanii booda opereeshinii waraanaa gaggeesseen torban 3 keessatti magaalaa Maqalee to'ateera. Ergasii qondaaltotni gameeyyii dhaaba TPLF garii yoo to'ataman kaan ajjeefamaniiru. Ta'us ammallee durataa dhaabichaa fi kaan to'annoo jalan oolle. Akka gabaasaaleen jedhanitti ammallee darbee waraana federaalaa fi humnoota TPLF gidduu walitti bu'insi ni jira. Bulchiinsi yeroo naannichaa lammiilee yeroo labsii muddamaa itti socho'uun danda'amu akka kabajaniif gaafateera. Yeroo ammaa ganama sa'aatii 12 duraa fi galgala sa'aatii 12 booda socho'uun hin danda'amu. Bulchiinsi yeroo Tigraay Dr. Muluu Naggaan hoogganamu nagaa buusuuf bu'uuraalee misoomaa ijaaruu fi mirga siyaasaa uummata Tigraay akka kabajamu dalagaa jiraachuu ibsuun uummati akka isa deeggaru waamicha taasisaniiru. Kun kanaan osoo jiru kaleessarraa eegaluun tajaajilli ibsaa naannichaa guutumaan guutuutti cituutu dhagahame. Kanaaf ammoo mootummaan humnoota TPLF itti gaafatama godheera. Akka gabaasotni jedhanitti mootummaan gidduugalaa qondaaltota ofii muuduun dhalattoota Tigraay mufachiiseera. Torban darbe gareen nagaa abbootii amantaa fi atileetii beekamaa Hayilee Gabrasillaasee of keessatti qabate gara Maqaleetti yoo imalu mormiin isa mudatee ture. Akka jiraattotnii fi maddeen hospitaala ibsanitti mormii kanaan yoo xiqqaate namootni 8 bakkeewwan naannichaa garaagaraatti ajjeefamaniiru. Lolli naannoo Tigraay keessaa erga eegaleenas rakkoo dhiyeessii deeggarsa namoomaa loltootni Eertiraa lolicha keessatti hirmaataniiru himata jedhu dhimma baqattoota Eertiraa fi yakka dirqin gudeeduufaa himannaawwan jajjaboo dhaga'amaa turanidha. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa seenuu irratti mootummaan federaalaa haaluus bulchitootni naannichaa jiraachuu isaanii ibsuu fi sababa itti seenan ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Paartileen mormituu Tigraay kana dura ibsa waloo baasaniin lammiileen nagaa miidhamuu fi waraanni Eertiraa Tigraay keessa jira jechuun akka ba'aniif gaafataniiru. Tajaajiloonni koominikeeshinii naannicha keessatti guutummaatti waan hin jiraanneef yeroo dheeraaf waan lafarra jiru baruun garuu rakkisaa ta'eera. Oduun nu dhaqqabeen pireezidantiin Eertiraa Isaayaas Afwerqiin miidiyaa biyya irratti ibsa kennaa jira. Maanfaa irra dubbata Zalaalem. Tolee galatoomii asili pireezidaantichi rakkoo Itoophiyaa keessatti amma dhalate ilaalchisee yoo dubbatan fanjii waggaa 30 dura awwaalametu dho'eedha kan isaan jedhani. Daawwannaa isaanii yeroo garaagaraatti taasisan ilaalchisee Zaalambassaa yeroon deeme hedduu natti hin tolle ture. Kan isaan jedhan haa ta'u malee Abiy Ahmed yeroo baay'ee Dabratsiyooniin maaliif hin argattu jechuun na gaafata jedhani pireezidaanti Isaayaas Afwerqi. Humaraa yeroo deeman immoo humaraatti yeroo wal argine sa'a dhumaarratti nan dhufa jedhee murteessedha kan isaan jedhani. Ergaa gabaabduu dabarsuuf ture jedhan. Innis maaliif waraanaaf qophooftu jedhee Dr. Dabratsiyooniin gaafachuuf ture jechuun kan isaan dubbatani. Haa ta'u malee Dr. Dabratsiyoon hin ta'u ni qophoofna deebii jedhu naaf kennan jechuun dubbatanii jiru. Haa ta'u malee haala kanaan waraanichi ni eegala jennee hin eegne ta'us dhimmicha nuyis ta'e mootummaan Itoophiyaa hordofaa ture jechuun pireezidaanti Isaayaas Afwerqii dubbatanii jiru. Akka kaayyoo TPLFitti jalqabaa Iizii yookaan ajaja kaabaa rukutuun sana booddee Abiyyiin harka kennisiisanii gara magaalaa Finfinnee yoo isaaniif mijate immoo gara Asmaraas dhufuuf karoorsaniiti kan isaan socho'aa turan jechuun ibsaa gammaatti dubbatanii irratti ibsanii jiru. Galatoom Zalaalem.
Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo jalqabaan faanjiikatoon 23 magaal Maqalee irraa magaal Finfinneetti geejjibamaa tureetti to'atamu. Dhaabbati Pirees Itoophiyaa gabaasetti faanjiin tun bakka Kattaayins magaal Waaldiyaatti qabamu. Katoonni tokko keessa faanjii 9tu jira jedhanii gabaasan. UN hidhaan intalmootii Dubaayii Latiifa Almaktuum yoo'ii gaafannaa jette. Intalti tun bara 2018 biyya ba'uu yaaltee garuu abbaan isii manaatti hidhee jedhan. Viidiyoo dhosaa waraabamee BBC'f qoodam keessatti Latiifaan lubbuu isiitiif akka sodaattu himti. Bubbeen gannaa KBUS'tti nam 25 jeeftee nam miliyoona olii ibse malee dhiifte. Texas keessatti nami hedduun dukan kee jiraa jedhan. Haalli qilleensa ulfaatan kun dhum torbaanii deemaa jedhan. Pireezidantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa talaalii kooronaavaayirasii Johnson & Johnson jedhamu fudhate. Ramaphosa soda namii qabbaasuuf talaalii kaameraa duraa fudhatee jedhe. Talaalii dhuftee namaa kennamuuf eegaluun Afrikaa Kibbaaf guyyaan kun guyyaa seenaatii jedhe. Guyyaa hedduu eegii lagannaa nyaataaf miidhamee yaalii dhuunfaa argachuuf dhowwame kalee obbo Baqqalaa Garbaa akka yaala argatu eeyyamaniif garuu akka maatiif daktarootaaf abukatoon isaanii jedhaniitti jidduutti dhaabanii humnaan hospitaal waraana geessan gargargala man hidha qaallitii tadoo yaaliin argatanii deebisan. Abukatoo isaanii keessa tokko ta'an obbo Gammachuu Guutamaa waan kalee uumameef waan isaan kee jiran gaafadhe. Amajjii 27 bara 2013 jecha amantii fi waaqii matamtootaa fuudhuuf ture yookaan tilii jechuudha. Garuu beellama san dura gaafa amajjii 20 bara 2013 irraa eegalee nyaata lagatanii hanga istaayikii irra waan turanii fi gaafsanii dubbachuu hin danda'anii humna hin qabanii. Kanaafuu haala kana keessatti jecha kennuu hin dandeenyu beellamni nufaa kennamu jaamee manni murtii gaafatame manni murtiis beellama kennee jira. Kanarratti garuu maaltu ta'ee nuti nyaata lagannee waan jirruuf fuuldura akkaatuma adadaan turaa deemuun maaliif gaaffiin keenya deebii dhabee haalli kun kan itti fufoo ta'e wallaallee haala nuti of hin beekne keessatti tajaajila fayyaa kennuun dirqii ta'uu waan danda'uu fi yeroo kun ta'u garuu hakimoota dhuunfaa keenya fi hospitaala dhuunfaa nuti filannutti akka yaalamnu kajoo gaaffiin dhiyaate manni murtii kana ajajee ture. Gaafa 5/6/2013 geenye obbo Baqqalaa Garbaa haalli fayyaa isaanii baay'ee hammaachaa waan dhufeef mana yaalatti admitir ta'anii yaalamuu qaban ka jedhu hakimoonni yookaan dooktaroonni dhuunfaa isaan hordofan waan murteessaniif kana bulchiisa mana sirreessaa gaafatu. Bulchiisni mana sirreessaa kana raawwachuu didee ajajni mana murtii asiin dura irra deddeebiin kenne akka raawwatamu ka jedhu mana murtii olaanaatti iyyannoo galfanne. Sirna manni murtii ammas irra deebiin keessaa'uu obbo Jawaar Mahammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Adaanaa fi obbo Dajanee Xaafaa hospitaala dhuunfaa hakimoota dhuunfaa isaaniitiin akka yaalii argatan jedhee ajaja kenne. Saniin booda guyyaan kaleessaa dhufee jechuudha. Qaallitti deemnee obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa haasofsiifnee jirra. Waan kaleessa ta'e irratti keessaa obbo Baqqalaa Garbaan akka himanitti kaleessa waarii booda anaa fi Dr. Ilillii Jamaalis nu fuudhanii deemanii. Saniin booda garuu karaa walakkaatti humna mootummaa yuunifoormii waan hin qabneef kana jaamee adda baafnee ibsuu hin dandeenyu. Gidduutti konkolaataadhaan karaa cufanii nu dhaabanii hospitaala Tooraa Haayilochi deemuu qaba ka jedhu dhufe. Armed Forces Hospital ka jedhu hospitaala mootummaati. Namoonni humnaan daandii cufanii dhaaban suni Tooraa Haayilochi deemuu kan ajaje hoogganaa abbaa alangaa waliigalaa federaalaa kan ta'an Dr. Gedeon Ximootiyoos ajaja mana murtii irratti oliyyannoo gaafannee jirra. Kanaafuu achi deemuu qaba. Nuti garuu hin dinne Dr. Eleleenis ani namni ta'e jaanii obbo Baqqalaanni garuu jidduutti kun ta'uu dhabee humnaan hospitaala Tooraa Haayilochi geeffamne. Jalqaba haakimni tokko dhufee gargaarsa kennuu barbaada. Ye'eenatti ne saniin booda lakkii ani gargaarsa ati naa kennitu hin barbaadu. Hospitaala mootummaa keessatti yaalamuu hin barbaadu. Ka jedhu ibsee fi galgala keessaa sa'aatii 12 eega dabree booda achi baanee deemnee jaane. Kanaafuu yaalii tokko malee hin deebi'ee ka jedhu. Haalli isaan kee jiran armaan fakkaata. Kanarraa ka'uun mana murtii ni dhaqnee iyyannoo qabannee ajajni mana murtii ammas hin raawwatamne ka jedhu ibsuu fi mana murtii hojjenyu garuu guyyaa kaleessaa abbaan alangaa waliigalaa federaalaa manni murtii akka hospitaala dhuunfatti yaalaman ajajni kennee nuuf haa ka'u ka jedhu iyyannoo dhiyeeffatanii manni murtii garuu iyyannoo isaanii qofaa godhee ammas hospitaaluma dhuunfatti akka yaalaman ajaja kenne kaleessa jechaadha. Nutis sa'aa booda galchinee jirra. Bulchiisaan mana sirreessatti kanaafuu ajajni mana murtii akka nu raawwatu gaafannee jirra. Egaa bu'aan isaa haga ammaatti hin beekamne. Asirratti garuu ammas obbo Baqqalaanis ta'ee obbo Jawaar Mahammad, obbo Hamzaa Adaanaa, obbo Dajanee Xaafaa wanni irra deebi'anii mirkaneessanii nuti hospitaala mootummaatti yaalamuu hin barbaannu. Nageenya keenyaaf baay'ee sodaannaa, baay'ee shakkinaa. Gargaarsa hospitaalli mootummaa nuu kennu hin barbaannu.
barbaannu. Yoo kun didame dhibateenya taate malee nuti yaalamnu kaja'u. Akka isaan himaa jirtanitti isaan hedduu miidhamanii jiranii yoo isaan akka miidhaman eenyutu itti gaafatama akka seeratti? Namni tokko haakima barbaadanii fi qaama tajaajila fayyaa kennu barbaadan yaalamuudhaaf mirga qaba. Kuni mirga bu'uura. Ajaja mana murtii akka hojiirra oolle dhoorkuudhaaf qaamni aangoo qabu tokkollee hin jiru. Kanaafuu seeraan ala deemuun ajaja mana murtii raawwachuu diduun fayyaan namoota kanaa yoo garan miidhame lubbuun isaanii yoo gaaga'ame itti gaafatama ka qabu mootummaa ta'uun ifa. Galatooma obbo Gammachuu. Ayyee galata. Tanaan wal qabatee eegija Jawaar Mohaammed faan lagannaa nyaataa eegalan akka isaan gadhiifaman dhiibba godhuuf hiriirri Oromiyaaf biyyoota alaa keessa deemaa jira. Namoota hiriirra ba'aa jiran biyyoota garaagaraa irra dubbifne. Tibbana biyyoota garaagaraa keessatti dhalattoonni Oromoo mootummaan Itoophiyaa lubbuu namoota mana hidhaatti lagannaa nyaatarra jiranii baraaruu qaba jechuun hiriira bahanii sagalee isaanii dhageessisaa turan. Biyya Faransaay magaalaa Paaris keessatti itti fufinsaan hiriirri kun gaggeeffamaa turu jiraattotni magaalichaa dubbisne BBC'tti himaniiru. Eeliyaas Huseen magaalaa Paaris keessa jiraata. Kaayyoo hiriira kanaas akkas jedhe. Hiriira kan baane nuti yeroo 10 ol tahee jira. Nuti hiriira kan itti bahaa turre ammoo dhiigni Hacaaluu akka namni sajjeesse akka seeratti dhiyaatuu fi hooggantoonni keenya ka badii tokko malee hidhamanii hidhaa keessatti wareegamaa jiran jechaadha. Kan nyaata amma kun guyyaan 20 har'a nyaata bulii 20 guutuu osoo nyaatni jechaa turanii hanga ammaatti akkasitti qooqa jiran jechaa nuuf wareegamaa jiran jechaadha. Mootummaan akka nuuf dhagaheetiin waan kana gatta'anii hooggantoota keenya hidhaa baaseetiin hooggantoota keenya wajjin gatta'ee jechaadha. Mari'atanii haala tokko akka nuuf godhanii barbaanne. Ahmed Kamal hoogganaa hawaasa Oromoo magaalaa Paaris mootummaan Faransaay mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuun akka hidhamtootni gadhiifamaniif hiriira kana baanee jedhe. Namni biraan biyya Jarman irraa dubbisne ammoo guyyoota 3 qorra hamaa keessa taa'uun sagalee isaanii mootummaan biyyichaa akka dhaga'u gochuuf hiriiricha akka ba'an hima. Maqaan kiyyaa Abdoo Qaadii Abbaa Jabal sababiin nuti hiriira baanee fi tumsa hooggantoota siyaasa Oromoo qabsaa'ota Oromoo duula lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti taasisan akka international community'n dhagahee waan isaan gaafatan sanaaf deebii akka argamu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka taasisan yaaduudhaanii haga ammaatti biyya Jarmanii keessatti iddoo lamatti taasifnee jirra. Inni jalqabaa magaalaa Muuniik duula lagannaa nyaataa qorra -17 keessatti guyyaa 3 taasifnee ala oollee bullee. Ameerikaa irraa hiriira kana qindeessaa kan turte hooggantuun oolaa seenaa Jimjimoo hiriiricha waajjira dhimma alaa Ameerikaa Waashingtan jiru fuulduratti ba'uu fi qondaaltota biyyattii waliinis dhimma kanarratti dubbachuu himti. Dabalataan qondaalota mootummaa Ameerikaa waliin dhimma kanarratti mari'achuu fi hubachiisuus himti. Yeroon hin jirtu namni guyyaa 20 beelarra jira. At any moment daqiiqaa murtaa'e boodatti keessaa bahuu dandeetti. Kanaafuu obsii torbaan dhuftu koochuu guyyaa ittaan koochuu nun dandeessu. Senatoroota fakkeenyaaf hedduu quba qabu. Yookaan senatoroota 30 barruu adda addaa erginee jirra. Torbee darbe jimaata kaaxalayaa emergency katti erginee jenne senator Baammandas ofiisaa achi duras walgeenye sa'a tokko faasofnee jirra. Haala deemaa jiru akka dhiibbaa godhanii akka haasaa qabanii haa ta'u malee mootummaan reefa waan jijjiirameef warrillee reefa aangootti waan dhufaniif yeroo barbaannaa kan jedhu ture walgahii keenya irratti kan nuti dubbatanii. Haala yaalii fayyaa namoota mana hidhaatti lagannaa irra jiranii kan akka obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammed fi kaan irratti abbaa alangaa waliigalaa Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Kun kanaan osoo jiru haala yaalii fayyaa namoota mana hidhaatti lagannaa irra jiranii kan akka obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammed fi kaan irratti abbaa alangaa waliigalaa Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Hidhamtootni kunneen lagannaa nyaataa erga jalqabanii torban 3 kan guute yoo ta'u gaaffii isaan mootummaaf dhiyeessan ilaalchisee ammatti deebiin argatan akka hin jirre gama abukaatoo isaaniin iyyaafanneerra. Mootummaan namoota lagannaa nyaataa irra jiran kanneen hokkaraa naannoo Oromiyaa keessatti kaasuu fi shororkeessummaan shakkee akka to'annoo jala oolchee himaa ture. Obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar mootummaan yakka hojjenne osoo hin taane filannoo irraa nu hambisuuf nu hidhee jechuun mana murtiitti yaada isaanii kennaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaas Zilaalem kanaan xumurraa dhaggeeffatooteen sagantaa keenya galgal kanaa ganuma nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif hedduu isin ulfeeffannaa. Mammaansi keenya galgal kanaa namni quufee qirqirsa malee koflaa jedha hiikan isaa isan biraan maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kana qophees Zilaalem Taadessaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru kan isaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti naga waqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.